Gaarii fi gaarummaa walii yaaduun gam tokkoon akkuma jirutti ta'ee haa ta'u malee yeroo ammaa keessatti bara daangaa nammeenya dhala namaa safara darbee qooda jireenyaa du'a qooda wal baraaruu wal galaafachuu oolmaa nammeenyaan dabaree harka waliif dhiqutti wanti tibbana biyya Kanaadaa magaalaa Torontootti ta'e namoota hedduu raajeffachiiseera. Sareen sadarkaa idil addunyaattis ta'e hawaasa keenya keessatti bineeldota manaa kanneen nama waliin salphaatti hariiroo gaarii uumanii jiraatan keessaa ishee duraati. Horii manaa keessaas ishee gaariidha. Haa ta'u malee faallaa kanaan hawaasa keenya keessatti garuu mammaaktonni kanneen akka yaa sare kan siin jedhanutu dhageesse kan siif ka'an hin nyaattu. Jaamtu jaamti malee saree janni kan jedhamee sitti mammaakameera. Haa ta'u malee tibbuma kana ammoo biyya Kanaadaa magaalaa Torontootti sareen mucaa waggaa 12 du'a baraartee ofii miidhamte goota jedhamtee leellifamuun miidiyaalee hawaasaa garaagaraanis faarfamaa jirti. Seenichis akkas ture. Adoolessa 23 Kanaadaa Torontoottidha. Naannoon isaa naannoo paarkii bineensonni keessa jiraatanii fi naannichattis yeeyyiin miliqxee waan argamtuuf safarichatti ijoollee keessaniif eegumsa guddaa godhaa kan jedhu barreeffamaan maxxanfamee jira. Mucaan waggaa 10 liilliin saree isaanii faanaa mooraa fi mooraa jireenya isaaniin ala taphachaa deddeebi'aa turte. Sana boodas yeeyyiin akka tasaatti ba'ee ari'uu jalqabe. Liilliin baqachuu akkuma eegalteen sareen xinnoon sun gara boodaatti hafuun yeeyyichaan wallaansoo qabu eegalte. Kaameraa iccitii yookiin seekurit kaameraa ollaa mana isaaniidha. Yommuu taateen kun ta'u kan waraabe. Liilliin CTV Newsitti yommuu dubbattu saree baay'ee cimtuudha. Gootadhas baay'een jaalladha. Kana malees sareen xinnoon kun qabsoo jabaa gootee lubbuu koo baraaruu dandeesseetti jechuudhaan CTV Newsitti dubbatteetti. Sareen kun yeeyyii jalaa baatee lubbuun haftus ciniinnaa ilkaan yeeyyichaan ciniinamteen madooftee baay'ee miidhamuun mana yaalaa bineeldotaa tokkotti yaalamaa jirti. Daftee dhibee ishee irraa akka bayyaannattuufis gara kutaa yaalii olaanaatti yaalsisuuf qophiitti jirra jedhu maatiin. Kana malees goofandimiin banamuun horiin walitti qabamaafii jira. Hanga sagantaan kun qindaa'ettis doolaara Ameerikaa 36,110 walitti qabameera. United Press International irraa odeeffanne.